neetiin keessan waan barbaadan mobaayila keessan irratti yoo laaltan akka dafee isin jalaa hin dhumne karaa ittiin godhachuu dandeessanan isin agarsiisaa. Viidiyoo kana laayik tuqaa, laayik godhuudhaan hanga dhuma qophii nu wajjin tura. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni YouTube Abdallah M1 akkam nagaa jirtu isin jechaa baga nagaan naaf jiraattan. Kunoo guyyaa har'aatis walitti deebinee jirra. Waan baay'ee namni hundi itti gammadu waan hedduun keessan jaalattan isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Aappii ajaa'ibaa neeta keessan qusachuudhaaf waan isin gargaara jedhee yaadee aappii hedduun natti tole tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhe. Akkuma beekamu intarneeta fayyadamuudhaaf neeta keessan maallaqa baay'ee itti shaantu maallaqa sanaguu baay'ee itti shaantan osoo bakka isin yaaddan hin geenye fa'aa mobaayila keessan irratti waan baay'ee fayyadamtan isin jalaa dhaabbataa jechuudha. Har'a immoo aappii tokko tokkoon aappii barbaaddan kan isin ayyama kennitanii fi akka nyaatu gootan malee gonkumaa aappii mobaayila keessan irra jiru akka intarneeta keessan nyaatee isin jalaa hin finne karaa ittiin godhachuu dandeessan isin agarsiisaa. Aappii ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe. Aappiin isiniif qabadhee dhiyaadhe kun daataa keessan yookaan waayifaayi keessan waan isin fayyadamtaniin keessaa isa barbaaddan yoo daataan fayyadamtan taate daataa keessan aappii mobaayila keessan irraa qabdan hunda isaadhaa isa tokkoon ayyama kennitaniif malee gonkumaa akka daataa keessan hin nyaanne karaa ittiin godhattanii jechuudha. Yoo waayifaayi ta'es akkuma kana gonkumaa kan isin ayyama gootaniif malee aappiin tokko intarneeta keessan isin jalaa tuquu hin danda'u jechuudha. Kuni waan baay'ee namatti tolu, waan baay'ee namni itti gammadu. Isa kanaan isin agarsiisaa. Hanga dhuma qophii naa wajjin turaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Sandura garuu osoo gara barumsichaa isin hin dabarsine warroonni YouTube kiyyaa faariyaa taatan gara YouTube keessanii galuudhaan Abdallah M1 isa kana mallattoo subscribe gattuquudhaan diimarraa gara kanatti erga dirdiitanii mallattoo fuulduratti isinii baatu gattuquudhaan ol godhachuu kan matarratti hin dagatinaa isiniin jenna. Kun kan isin faayidu viidiyoon asirraan isinii maxxansine kallattiin dafee risaalaan isin qaqqabaa jechuudha. Isa kana fakkaataa ayyeegaa gara barumsichaan isin deebisaa. Barumsi keenya guyyaa har'aadhaa aappiin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Egaa aappicha eessana argannaa jechuun keessan oolu aappicha pilaastorii keessan gubbaa galuudhaan pilaastorii keessan gubbaa erga haala kanaan galtanii bilook internet jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan erga sarchi gootanii aappichi isuma kanaa isa sadaffarra jiru kana irratti gadhahuudhaan anama waan buusee jiruuf keessa galeen isin agarsiisaa. Isa kana haala kanaan ni buufattu jechuudha. Hayyee kee gallee walumaan laallaa. Kunoo haala kanaan nu fidaa. Eeguu kee galluu waa tokko nuun gaafatu jechuudha. Kallattimaan gara aappii iskiriinii fuula mobaayila keenya irraa qabnu aappii hunda tarreessee bakka kanatti nu fidaa jechuudha. Aappii nu iskiriinii keenya irratti illee arguu hin dandeenye wantoota iskiriinii keenya irratti illee arguu hin dandeenye kan neeta keenya nyaatan kunoo tokkoon hunda isaadhaa dirritti yaasee bakka kanatti nu fidaa jechuudha. Hayyeegaa amma erga haala kanaan nu fidee akkamitti akka ofirraa akka intarneeta keenya shabakaa keenya neeta keenya nu galaan hin finne aappiin hin ayyamneef malee akka hin nyaanne karaa tamiin itti godhachuu dandeenyaa ka jedhu isin agarsiisa. Yeroo haala kanaan isinii fide neeta keessan dafee isin jalaan finne dafee isin jalaan nyaanne godhachuudhaaf aappii fuulduratti daataa fi waayifaayi keessan isinii fidee jira. Yoo waayifaayiidhaan fayyadamtan taate waayifaayi yeroo tokkoof irratti gaccuqaastu jechuudha. Kunoo haala kanaan irratti gaccuqaastu haala kanaan mallattoo ulee irra garashee fidaa jechuudha. Dalagaltuu bifa kanarraa qayyaree jechuudha hidhee jira jechuudha kana. Yoo kan daataa barbaaddanis fuuluma dura haaluma kanaan guutuu isaa akkana kana godhuu dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma amma asirratti argaa jirtan kana yoo akka neeta keessan isin duraa hin nyaanne barbaaddan haala kanaan hiitu jechuudha. Hunda kana hiitanii aappii kana hunda hiitanii erga hiitanii ammoo aappii itti fayyadamuu barbaaddan keessaa itti banattu jechuudha. Haala kanaan aappii itti fayyadamuu barbaaddan itti bantu jechuudha. Kunoo haaluma kanaan waan tokko isin dhibuu miti. Aappii itti fayyadamuu barbaaddan itti bantu jechuudha. Amma aappii kana hundumaa itti fayyadamu waan ta'eef hidhuu hin barbaadu. Haa ta'u garuu isin aappii itti fayyadamtan qofa itti banachuudhaan isa kan gonkuma ofirraa hidhuu dandeessu jechuudha. Intarneeta keessan tokko akka hin nyaanne
aappii hedduu jira. Aappii isin iskiriinii fuula mobaayila keessan irratti hin agarre kan neeta keessan isin jalaa nyaatee fixu jechuu. Akkasitti neeta isin kasaarsaa yeroo maallaqa baay'ee shaantaniin isoo ji'a afaan guunne isinirra dhaabbata jechuu. Kan kana isin jalaa taasisu aappii hedduu jira kan isin iskiriinii fuula mobaayila keessan irratti arguun hin dandeenye. Isa kana haala kanaan ofirraa hidhaadha itti fayyadamaa jechuu. Aappiin kun waan baay'ee natti tole, waan baay'ee na gammachiise. Hayyeegaa dhumarra geenyee jirraa. Yoo barumsi kun isinitti tolee viidiyoo kana laayik tuquu hin irraanfatinaa. YouTube keenya subscribe godhachuudhaan nu faana bu'aa isiniin jenna. Barumsa ta'anullee akkumatti isiniif finna waan babbareedadha. Hanga barumsa biraatti walitti deebinuu nagaan nu tura.